Yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa godhaa galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu kan dura viidiyoo garaagaraa gadhiisaan ture viidiyoo sana jalatti gaaffii obboloota lamaa deebiseen ture jechuudha. Ammas immoo obboleettiin tokko gaaffii tokko na gaafattee jirti jechuudha. Hamma danda'e gaaffii ishee irratti nan deebisaafi jechuudha. Akkasumas immoo warroonni gaaffii qabdanis na gaafadhaa gaaffii garaagaraa koomentiidhaan na gaafachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo sana jalatti obboleettiin waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiranii irratti hojjedhee lubbuu ani kontiraataa jira garuu ba'uufan ta'a iqaamaa hin baafannee ergan dhufee waggaa tokko maal naa amtaa jettee tokkoffaa irratti aamsi ani sii qabu bakkee ba'uu barbaadda yoo ta'e hin bahin ani bakkeen jira jechuudha jechuun. Badeen mana kontiraataa badeen bakkeen hojjedhaa jechuudha. Akkas bakkee ba'ee badeen hojjedha yoo jette tokkoffaa irratti aamsi ani sii qabu hin badiinii gara biyyaa galiitii biyya biraa jijjiirradhu deemiin jira. Yoo yaadni kee kana ta'e jechuudha barreeffamni kee akka kanatti naa ifaa jiranaaf. Lammaffaa irratti immoo ani iqaamaa hin baafannee kan jetteefi ati higgaawwiidhaan dhufte taanaan iqaamaan kee jara bira jira. Hanga waggaa lamaatti iqaamaan kee siif hojjetamee maadaamii kee harka jira. Kontiraata jirta waan ta'eef. Kontiraanni immoo hansi fudhatan han waggaa lamaadha. So iqaamaan kee kan kee hojjetamaadha jechuudha. Iqaamaan kan hojjetamaa jiru yeroo ammaatti ijoollota akka koo badanii bakkee hojjetaa jiran ijoollota akkasiif carraan baheetu hojjetamaafii jira malee warra mana kontiraataa jiran miti. Warra mana kontiraataa jiran homtuu isaan hin laallatu. Kan isaanii maadaamiin isaanii waggaa lamaan guyyaa isaatu dabarsiin maadaamiin seera isaa eegdeet ni asaaddasti jechuudha. Warri mana kontiraataa jirtan isiniin hin laallatu. Warra bakkee jirudha kan laallatu. Seerri haaraan kan ba'e unuun ilaallata. Kun gaaffii namoota takkan taaneefidha kanan dubbachaa jiru jechuudha. Warra mana kontiraataa hin laallatu garuu warra badanii bakkee jiraniif mootummaan eeyyama baasee jira jechuudha. Hanga ji'a jaatti akka isaan paaspoortii baafatanii iqaamaa isaanii sirreeffataniifi jechuudha. Gaaffiin kee akkasitiin siin deebisuuf yaalii go'een jira. Bakkee hin bahiini manuma kontiraataa maadaamiin kee nama gaariidha taanaan achuma hojjedhu. Bakkee baate jennaan biyya galuun hin jiru. Birrii qabachuullee ni hin dandeessu. Dhugaa rabbii sitti hima. Maaliif gaafa bakkee baatanii mana xalabaa mana kontiraataadhaa gaafa baddanii aqxanii mana ijaazaa birrii kaffaluutu jira. Mana kiraa fudhattanii taa'utu jira. Hojii yeroo abamu mana teessu gaafa mana teessan birrii baastu. So bakkeen faayidaa hin qabu akka kootti jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti himaa bakkeen faayidaa hin qabu. Carraa galumsaa irratti illee rakkoodha jechuudha. Nuyi yeroo ammaatti biyya galuu barbaanna. Garuu immoo cufaadha galuu hin dandeenyu. Hangalaa jiru warra higgaawwii ta'edha malee uni galaa hin jiru warri higgaawwii hin taane jechuudha. Fi warra mana hidhaa mootummaa yeroo tokko warra mana hidhaa galchaa jira. Sanarra kana fi nama biraa galchaa hin jiru. Kan akka keenyaa galchaa hin jiru. Kanaaf bakkee ba'uun akka kootti ani eeyyamamtuu miti. Manuma kontiraataa jabaadhu hojjetadhu gara biyya kee galii jechuun jaalladha. Bakkee yoo baate waan baay'ee si quunnama waan ta'eef daftee biyya kee hin galtu. Even hojiin hin jiru yeroo ammaatti. Saawudii badanii bakkee hojjechuun hin danda'amu. Bakka yaaduma kana hin kaasina dhugaa rabbii yeroo ammaatti hojii abanii ijoolleen ji'a 2 ji'a 3 kan mana keessa mana ijaazaa keessa taa'an jiru. Kun egaa hojiitu dhibame. Akka durii miti bakka. Bakkeen badeen hojjedha. Minaamin kan jedhamu ani fudhadhu akka kootti dhugaa rabbiidha. Kanas marraan xumureera. Gaaffii yoo qabdan gaaffii biraa na gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo ijoollonni haaraa dhuftanii warri haaraa dhuftanii ganaa Saa'udii galtanii
maadaamiin keessanii isin fudhattee yookiin immoo ji'a tokko ji'a lama guuttanii garuu immoo iddoon sun yoo isiniin taane ta'e imbaasii karaa uftan sana yoo lakkoofsa isaanii qabaattanii hanga ji'a 3tti jijjiirrachuu dandeessu. Ji'a 3 dabarraan garuu jijjiiruun hin danda'amu. Ji'a 3 dabarraan namni kamiyyuu jijjiiruu hin danda'u. Isinii galee yoo eeyyamtee biyya isinii galchite malee. Sanaaf yoo isiniin taane ta'e imbaasii karaa uftan irraa lakkoofsa isaanii yoo qabaattan dawwaltanii gaafachuu jijjiirraa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Egaa yeroo ammaatti immoo obboloota keenya Saa'ud Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti qaniitti nam 5 akka mormi isaanii citee du'an ta'ee jira. Wanti suuraan raawwachaa jira. Dhugaa rabbii sagalee isaanii gidduu isiniin galchaa yeroo isaan maatii isaaniif dawwalanii maatii isaaniidhaan chaa'oo jedhan ani beeku garaan baay'ee na dadhabe. Waaqayyo nageenya isaaniif haa buusu. Dhugaa rabbii kana baay'ee ulfaata. Ani du'uuf hin jira haadha koo nagaatti jedhanii maatii ofiitti nagaa ammachuu jechuun kabbaadidha. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaata, humna ol ulfaata jechuudha. Ani sagalee isaanii gaafa naga'u ijoollee maatii isaaniitti nagaa dhammatanii miira keessan gala. Dhugaa waaqayyo akkamitti ani du'uufidha nagaatti haadha koo jedhanii haadha ofiitti nagaa ammatu, abbaa ofiitti, obbolaa ofiitti nagaa dhammatu. Kana mootummaan dhugaa rabbii asirratti nu ilaaluu qaba. Ijoollee baay'eetu du'aa jira. Karoorri kun amma yoonaatti itti hufee jira waan ta'eef adara miidiyaa qabdanii labsiin kun akka nurraa dhaabbatu. Dhaabbatu sheerii godha. Umaan jenne ummaa rabbi jeetuutu dhufe malee namni isaan umaa waan godhuu hin danda'ani. Bishaanii ufeedha jechuudha. Yeroo nyaateeroo sirraa kota yoo ta'u biitaa kallee wallaahi billaahi ati kotta yaafta yaada kiyya wallaahi billaahi dhugaatan irraa beeku kaayyoo xiyya rabbi roonaa beeku. Lakki ummaa gama isaaniitiin gaata beektee isaan dhaammadhu jaanii gama ilma namaatiini.